Sirni geggeessaa fi awwaalcha artistiin Nuhoo Banaa bakka maatiin waahilanii fi dinqisiifattoonni isaa argamanitti magaalaa Adaamaatti raawwateetii jira. Sirna geggeessaa istaadiyeemii magaalaa Adaamaatti raawwate irratti jaallattoonni fi dinqisiifattoonni artistiin Nuhoo Banaa kumaatamaan lakkaa'aman kan argaman yoo ta'u, abbootiin gadaa fi abbootiin amantii bakkichatti argamuun kadhannaa taasisaniitii jiru. Qeerroo fi qarneen sirna awwaalcha artistiin Nuhoo Banaa irratti argaman hedduun diddaa murna aangoo irra jiru irratti qaban dhageessaniitii jiru. Hooggantoota ABO dabalatee hidhamtoonni siyaasaa manneen hidhaa aanaa hamma federaalaatti jiran hundi akka gadhiifaman, ajjechaan Haacaaluu Hundeessaa qaama walabaan akka qoratamuu fi ajjechaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu gaafataniitii jiru. Boqachuu artistiin Nuhoo Banaa hordofee namoota siyaasaa bebbeekamoo, artistoota, gaazexeessitootaa fi hayyoonni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa gadda itti dhagame karaa fuula miidiyaa hawaasaatiin ibsataatii jiru. Hayyoon siyaasaa Jawaar Muhammad artistiin Nuhoo Banaa dhaloota sadii qaree qabsootti bobbaase jechuun faarsee jira. Namoonni bebbeekamoon biroo waa'ee artistii Nuhoo Banaa maal jedhan gabaasa bal'aa qindeessineetii jirra. Adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseen artistiin Nuhoo Muhammad Banaa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamu keessatti qooda seenaan hin dagannem goota qabu ta'uu yaadachiisuun boqachuu isaatti ammoo gaddi guddaan itti dhagahamu ibseetii jira. Muhammad Faantaallee gabaasa isaa qindeessee jira. Ajjechaan jumlaa abbootii gadaa karrayyuu qaama mootummaatiin raawwatamu paartiin Biltsiginnaa damee Oromiyaa abane ta'us yakkasuu kaneessaa raawwatame kana mootummaa keessaa gara nama dhuunfaatti dhiibaa akka jiru maddeen keessoo sirnichaa ibsaniitii jiru. Ummanni Oromoo ajandaa sobaa Biltsiginnaan gadi baafteen burjaaja'uu osoo hin taane qabsoo itti jiru tokkummaan galmaan gahuutu irra jiraata jedhan qeerroon Oromiyaa OMN bilbilaan dubbise. Ayyaana Coophaa sababeeffachuuf finxaaleeyyiin Amaaraa bifa ijaarameen socho'aa turan waajjira dhaabbata dhimma Islaamummaa naannoo Amaaraa magaalaa Bahar Daar keessatti argamu diiguuf yaalii taasisuu isaanii raadiyoon Jarmanii kutaa afaan Amaaraa gabaaseetii jira. Amajjii 20 bara 2022 guutuun oduu har'aa itti aanee dhiyaata. Shama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork amma dabareentan oduu idileetii oduu idilee irraatan isinitti himtu Annaimaa Umari. Jalqaba irratti sirni gaggeessaa fi awwaalchaa artistiin Nuhoo Banaa bakka maatii waahillanii fi dinqisiifattoonni isaa argamanitti Adaamaatti raawwatame. Sirna gaggeessaa istaadiyoomii Adaamaatti raawwatame irratti jaallattoonni fi dinqisiifattoonni artistiin Nuhoo Banaa kumaatamaan lakkaa'aman kan argaman yoo ta'u, abbootiin gadaa fi amantaa bakkichatti argamuun kadhannaa taasisanii jiru. Gabaasa bal'aa akka armaan gaditti dhiyeessina. Sirni gaggeessaa fi awwaalchaa artistii Nuhoo Banaa bakka maatii waahillanii fi dinqisiifattoonni isaa argaman Adaamaatti raawwatame. Sirna gaggeessaa istaadiyoomii Adaamaatti raawwatame irratti jaallattoonni fi dinqisiifattoonni artistii Nuhoo Banaa kumaatamaan lakkaa'aman kan argaman yoo ta'u, abbootiin gadaa fi amantaa bakkichatti argamuun kadhannaa taasisanii jiru. Maarshi baandiin poolisii Oromiyaas bakkichatti argamuun sirna gaggeessaa gootaa fi qabsaa'aa Oromoo kana dabalanii jiru. Artistiin Nuhoo Banaa onkololeessa 5 bara 1952 Artistiin Nuhoo Banaa onkololeessa 5 bara 1952 magaalaa Dirree Dhawaa Qafiiraa bakka ganda gaaraa jedhamutti abbaasaa obbo Muhammad Banaa fi haadha isaa Aadde Faaxumaa Aadamirraa dhalatee Amajjii 18 bara 2022 lubbuun dabru seenaa gabaabaa sirnicharratti dubbifameen himamee jira. Artistiin Nuhoon umrii isaa aartii muuziqaa Oromoo keessatti dabarseen sirboota qabiyyee garaagaraa qaban siyaasa hawaasummaa fi Oromummaa sagalee kilooleedhaan humna muuziqaatiin dabaalee afaan Oromoo fi ogummaa muuziqaa aannanii fi garaa waliif taasisuu danda'ee jira. Artistiin Oromoo hangafni baandiin afran qalloo biqilchite kun rakkoo siyaasaa sabni Oromoo qabu seenaan qabee yaadachiisuun furmaata akeekee onnachiisuun afaan ummata isaa waan ta'eef akkuma qabsaa'ota Oromoo hedduu jiruu baqattummaatiif saaxilame. Biyyoota baqaa adda addaa Jibuutii, Yemen, Saawud Arabiyaa, Itaalii fi Kanaadaa keessatti kan dabarse artistiin Nuhoo Banaa jireenya baqaa dabarse keessattis hidhamuurraa hanga biyyatti deebifamutti rakkoof saaxilamus qabsoo bilisummaa Oromoo deeggaruu irraa duuba je'ee hin beeku. Artistiin Nuhoo Banaa bara mootummaa ce'umsaa keessas wallee bilisummaa Oromoo arra guyyaan kan Oromootii fi tokkummaa jechuun ummata isaa onnachiisaa fi hamileessaa kan ture yoo ta'u, guyyaa weellisuuf afaan saaqqate irraa eegalee
hanga gaafa dhukkubni afaan isaa qabdutti bilisummaa Oromoo hawwaa tokkummaa Oromoo lallabaa sagalee isaa kiloolee sanaan afaan ummata isaa ta'ee jira. Artistiin Nuhoon gidiraa fi hiraara mootummaa Adduwaayii baqatee biyyarraa ba'uun lammummaa biyya Kanaadaa argatus mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo utubuuf Eertiraa fi Suudaanitti deddeebi'uun wallee warraaqsaan waraana bilisummaa Oromoo onnachiisaa dhaloota dammaqsaa akka ture seenaan isaa ragaa baha. Artistiin hangafni kun lammummaa biyya Kanaadaa argatee dhuunfaadhaan jiruu qananii jiraachuu danda'us jaalala Oromiyaa fi Oromoof jecha Kanaadaa dhiisee bahuun Oromiyaa keessatti dhukkubaan wal'aansoo qabaa waggoota hedduuf jiruu rakkoo dabarsee jira. Dhibee narviitiin dhibamaa waggaa tokkoof kan dabarse artistiin Nuhoo galgala ammajjii 18 bara 2022 dhibeen isa injifachuun lubbuun isaa dabartee jirti. Ammajjii 20 bara 2022 magaalaa bakka jireenya isaa taate Adaamaatti sirni gaggeessaa fi awwaalchi isaa bakka maatii firoottan waahillan keessummoonni fi dhalattoonni Oromoo hedduun argamanitti raawwatamee jira. Istaadiyoomii magaalaa Adaamaa keessatti sirni gaggeessaa guddaan erga taasifameefiin booda bakka awwaalcha hordoftoota amantaa Islaamaa magaalaa Adaamaa ganda haaraatti argamutti sirni awwaalcha isaatii raawwatamee jira. Oduu keenya itti aanuun qeerroo fi qarreen sirna awwaalcha artistii Nuhoo Goobanaa irratti argaman hedduun diddaa murna aangorra jiru irratti qaban dhageessisanii jiru. Hoggantoota adda bilisummaa Oromoo dabalatee hidhamtoonni siyaasaa manneen hidhaa aanaa hanga federaalaatti jiran hundi akka gadi dhiifaman qeerroo fi qarreen sirna awwaalcha artistii Nuhoo Goobanaa irratti argaman gaafatanii jiru. Kana malees dararaa maqaa abaawoo shaneetiin Wallaggaa, Booranaa, Gujii, Walloo, Shawaa fi kutaalee Oromiyaa hundatti ummata Oromoo mudataa jiruu fi haleellaa diroonii ummata nagaa irratti raawwatamu akka dhaabbatu gaafatanii jiru. Ajjeechaan humnoota tikaa sirna bilxiginnaatiin qeerroo qarree jaarsa jaartii abbootii gadaa fi guutummaa ummata Oromoo adda baasuun raawwatamaa jiru akka dhaabbatus gaafatanii jiru. Tokkummaa Oromoo diiguu fi duula sabboonummaa Oromoo dhahuuf sirni aangorra jiru Oromoo irratti raawwataa jiru kan balaaleffatan qeerroo fi qarreen Oromiyaa jijjiiramuu asxaa biiroo barnoota Oromiyaa fi sirna barnootaa jijjiiruuf daba hojjetamaa jiru hin fudhannu jechuun mormii qaban ibsatanii jiru. Hayni artistii Haacaaluu Hundeessaa qaama walabaatiin haa qoratamu kaayyoon artistii Nuhoo Goobanaa nu dhaalchisee galmaan geenya jechuun sagalee isaanii dhageessisanii jiru. Boqochuun artistii Nuhoo Goobanaa hordofee namoota siyaasaa bebbeekamoo artistoota, gaazexeessitootaa fi hayyoonni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa gadda itti dhagahame karaa fuula miidiyaa hawaasummaatiin ibsataa jiru. Artistii Nuhoo Goobanaa dhaloota 3 qaree qabsootti bobbaasee jee hayyuun siyaasaa Jawaar Mohammad. Jawaar Mohammad dabalatee namoonni bebbeekamoon gadda isaanitti dhagahame ibsataa jiru. Siraaj Sabaaf dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. Weellisaan guddaan Oromoo kan bara cunqursaa sirna fiwudaalizimii Haayile Sillaaseen durfamu sirna sooshaalizimii Koloneel Mangistuu Haayile Maariyaamiin durfamuu fi sirna mootummaa misoomaa kan adda bilisummaa uummata Tigraayin durfamu keessaa walleen qabsaa'ee Oromoo fi Oromummaa ibsee artistii Nuhoo Goobanaa erga dhibeen dararamaa ture booda amajjii 18 bara 2022 magaalaa Adaamaatti boqote. Goota gootummaan maluuf kanneen Oromoo fi Oromiyaaf jiraatanii Oromoo fi Oromiyaaf du'an keessaa hambaan qabsaa'otaa fi abbaan weellistootaa abbaan sagalee kiloolee fi waardiyaan tokkummaa Oromam artistii Nuhoo Goobanaa isa tokko. Sirboonni artistii Nuhoo Goobanaa tokkummaa leellisuun birmannaa gaafatuun Oromiyaa faarsuun eenyummaa Oromoo cimsuun qabsoo finiinsuun xurree qabsoo fi qabsaa'otaa akeekuun gidiraa sabaa gongomuun bilisummaa Oromiyaa leellisuu jedhamee sirboota jajameedha. Nuhoo Goobanaa uummata Oromootiif qabsaadha. Mallattoo tokkummaatii miidhagina aartii Oromootii fi qartuu sabboonummaa dhaloota Oromooti jedhamee uummata isaatiin faarfama. Artistii Nuhoo Goobanaa akkuma uummata isaatiif qabsaa'aa turetti osoo uummata isaatiin
siyaasaatiin jaalatamuu fi kabajamu boqate. Boqachuu artist Nuhoo Goobanaa hordofem namoota siyaasaa bebbeekamoom artistootam gaazexeessitootaa fi hayyoonni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa gadda itti dhagahame karaa fuula miidiyaa hawaasummaatiin ibsataatii jiru. Namni siyaasaa Itoophiyaa fi leellisaan federaalizimii sabdaneessaa Jawaar Mohaammed hidhaa ji'oota 18 booda amajjii 7 bara 2022 erga hidhaa bahee maxxansa isaa jalqabaa amajjii 19 bara 2022 maxxanseen imalli bara jireenyaa Nuhoo Goobanaa imala qabsoo fi qabsaa'otaatii jedhe. Jawaar Mohaammed imala qabsoo artist Nuhoo Goobanaa yoo ibsum rorroo alagaaf harka hin kennu jedhee qabsootti seeneem rakkoo biyyoota baqaa Jabuutiim, Somaaliyaam, Keeniyaa, Saudi Arabiyaa osoo harka hin kennisiisen sadoo fi qananiin Awuroopaam, Kanaadaa fi Ameerikaa osoo sabaa fi biyya isaa hin irraanfachiisen hamma dhuma jireenya isaatti qabsootti cichem daandii ganama qabate irraa osoo hin maqin qabsaa'ota Oromoo hangafoota akka isaan isa dura darbanitti makamuuf gara fuula Rabbii deeme jechuun ibse. Nuhoon sagalee isaa kilooleessaniin Oromiyaa faarseen tokkummaa gorseem Oromoo onnachiiseem yoo xiqqaate dhaloota sadii qaree qabsootti bobbaase kan jedhe hayyuun siyaasaa Jawaar Mohaammed waan hawwe osoo hin argin boqatus Oromoo fi Oromiyaan inni itti dhalateefim har'a biraa deeme takkaa mitiim aarsaa isaa fi qabsaa'onni sabaa kumaa kitilaan kafalaniin bakka qabsoon irraa kaatee fi irra geessem jedduun fagoodhaam imalli isaan eegalan hamma kaayyoon isaanii galma geessutti ittuma fufam kaayyoo inni umrii isaa guutuu aarsaa itti godhem galmaan ga'uuf waadaa keenya haaromsina jechuun qabsoon artist Nuhoo Goobanaa fa'aan jalqabamteen firii godhataa jiraachuu eerem. Maxxansa Jawaar Mohaammed yeroo jalqabaatiif erga hidhaa bahee booda maxxanse kanam namoonni 100,000 fi 6,000 ol jaalatanii jiru. Namoonni 35,000 ol yaada yoo itti kennan namoonni 39,000 ol ammoo qoodaniitii jiru. Hayyuu falaasamaa fi geggeessummaa kan ta'an Dr. Hussein Kadir inni fakkii muuziqaa Oromootiin ta'us gorsa isaa fudhachuun jabaannee hojjechuu qabna jechuun waa'ee Nuhoo Goobanaa barreessanii. Yuunivarsiitii biyya UK London keedetti barsiisaa seeraa fi xiinxallaa siyaasaa Dr. Awwal Aloo ammoo Nuhoon qabsoo uummanni Itoophiyaa gochaa ture keessatti humna jabaa ture. Sirboonni isaa gaafii tokkummaa wal xaxaa tahem eenyummaa, bilisummaa, walabummaa namaa fi kaan irratti xiyyeeffata jechuun waa'ee artist Nuhoo Goobanaa barreesse. Dr. Awwal Aloo itti fufuun yeedaloo fi walaloon muuxannoo dhuunfaa fi uummata Oromoo keessa jiruun ittiin ibsum walii galaan akka namoota hunda biratti jaalatamu taasisee jira. Kanneen biroo ammoo akka asxaa qabsoo Oromoo haqaa fi walqixxummaaf godhutti oolanii jirum sirboonni Nuhoo hubannaa siyaasaa fi ilaalcha ofiif qabnu akka haaromsinu nu gargaaree jira jedhe. Dr. Itti Aanaa Habtee gama isaatiin Nuhoo Goobanaa gootichi isin waamti harmeen jedhem dhaloota hawwachuudhaan garmtee sabboontummaa Oromoo jabeessee utubeem Nuhoon gumaacha ofii qalama balaqqisuun barreessee darbe jechuun ibse. Gaazexeessaa fi hundeessaa marsariitii Pride Muhammad Adamoom boqachuu artist Nuhoo Goobanaa ilaalchisu yaada fuula barruu isaa irratti barreesseen Nuhoo Muhammad Goobanaa fakkeenya Oromummaatiin inni waa'ee tokkummaa Oromoo sirbuu qofa osoo hin taane ittiin jiraatee jira. Hojiin isaa ana dabalatee miliyoonota dammaqsee jira jechuun barreesse. Hundeessituun marsariitii Addis Standard Tsadaalee Lammaam yaada barreessiteen Nuhoo Goobanaa nama waan itti amananii taaligamanii jiraachuun maal akka fakkaatu dhiisee darbeedha. Nuhoon dhaloota ijoo qabsoo diddaa Oromoo jaalalaa fi tokkummaati jechuun ibsite. Artist Galaanaa Gaaromsaa yaada fuula barruu isaa irratti barreesseen Nuhoo Goobanaa yeroo namni hedduun of hin barin yeroo hin dammaqin Oromiyaa dammaqsee Oromummaa mi'eesse tokkummaa sabaa lallabaa qabsoo sirbaatti jechuun gameessa qooda leencaa qabuudha jechuun Nuhoo faarse. Artist Nuhoo Goobanaa fakkeenya tokkummaa Oromoo fi nama Oromummaaf umrii isaa guutuu jiraateedha. Fuulli miidiyaa hawaasummaas kanuma jedhaa jira. Du'aan boqochuun artistii fi qabsaa'aa hangafa Nuhoo Goobanaa ilaalchisee addi bilisummaa Oromoo ibsa gaddaa baase. Artisti Nuhoo Muhammad Goobanaa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamu keessatti qooda seenaan hin daganne goota qabu tahuu yaadachiisuun boqochuu isaatiin ammoo gaddi guddaan kan itti dhagahame tahuu ibsatee jira. Muhammad Fantaallee dabalata qaba. Du'aan boqochuu artistii fi qabsaa'aa hangafa Nuhoo Goobanaa ilaalchisee adda bilisummaa Oromoo ibsa gaddaa baase. Artist Nuhoo Muhammad Goobanaa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamu keessatti qooda seenaan hin daganne goota qabu tahuu yaadachiisuun boqochuu isaatiin ammoo gaddi guddaan kan itti dhagahame tahuu ibsateera. Nuhoo Goobanaa bara 1948 baha Oromiyaa baha Harargee Jaarsoo ganda laga Mixeechim abbaa isaa obbo Muhammad Goobanaa fi haadha isaa aadde Faaxumaa Aadamirraa dhalate. Ijoollummaa isaatiin sirba kan eegale Nuhoo Goobanaa sababa walleem afaan Oromoo sirbuuf bara dargii qabamuun magaalaa Dirree Dhawaatti hidhamee kan ture yoo ta'u yeroo gabaabaan booda hidharraa akkuma baheen baqattummaan biyya Jibuutii akka seenee ABO'n ibseera.
albama sirba isaa jalqabaam achuma Jibuutitti hojjete. Nuhoo Goobanaam albama isaa lammaffaa immoo Saudi Arabiyaatti hiriyaa isaa aartist Elemoo Alii waliin hojjete. Walleewwan warraaqsaa hedduu wallisuun uummata isaa dammaqsaa barsiisaa akka ture adda bilisummaa Oromoo ibsa baase kana keessatti addeessee jira. Baradargii keessa hidhaa fi roorroo alagaatiin biyyirraa kan ba'e aartistii fi qabsaa'aa Nuhoo Goobanaam baqattummaan biyyoota akka Jibuutii, Yemen, Saudi Arabiyaa, Itaaliyaa fi Kanaadaa keessa jiraachaa yeroo turetti caayaa Oromoo biyya alaa keessatti Oromummaa leellisuu fi gadhaabuu keessatti gahee guddaa ba'ataa nama turedha. Aartistii fi qabsaa'aan hangafti Nuhoo Goobanaa bara 1991 yeroo dargiin kufee mootummaan ce'umsaa Itoophiyaa hundaa'e waamicha ABO fudhatee Kanaadaa irraa Oromiyaa dhufuun wallee warraaqsaa hedduu sirbuun uummata isaa dammaqsaa ture. Erga ABO'n dhiibamee mootummaa ce'umsaa keessaa bahee Nuhoon gara Kanaadaatti deebi'uun qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamu tumsaa akka turee fi wallee adda addaa hojjechuun uummata isaa dammaqsaa akka ture ibsa kana keessatti adda bilisummaa Oromoo yaadachiiseera. Kanaadaa gara Eertiriyaa deemuun mooraa waraana bilisummaa Oromootti argamuun sirbaan waboo jajjabeessuun viidiyoo waraana bilisummaa Oromoo waraabuun uummata Oromoo biyya alaa jiraniif dhaamsa waboo dhaqqabsiisaa aartistii ture ta'uus yaadachiiseera ibsi kun. Jireenya isaa guutuu qabsoo bilisummaa Oromoo tumsuun tokkummaa uummata isaa lallabaa kan dabarse Nuhoon akeeka bilisummaa Oromoo irraa osoo maqin dhibee narvii fi dhibee keessotiin qabamee yeroo dheeraaf wal'aansarra erga tureen booda ammajjii 18 bara 2022 magaalaa Adaamaa mana jireenya isaatti lubbuun isaa dabarte. Nuhoo Goobanaam abbaa ijoollee jahaati. Adda bilisummaa Oromoo maatii isaa, firoota isaa, waahillan isaa fi akkasumas qabsaa'ota bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo bal'aaf jajjabina hawwuun ibsa isaa xumure. Sirni geggeessaa aartist Nuhoo Goobanaa bakka jaallattoota dinqisiifattoota fi uummanni Oromoo bal'aan baay'inaan argametti Adaamaa istaadiyoomii Abbabaa Biqilaatti ammajjii 20 bara 2022 raawwatamee jira. Ajjechaan jumlaa abbootii gadaa Karrayyuu qaama mootummaatiin raawwatamu paartiin Bilxiginnaa Damee Oromiyaa amane. Ta'us yakkasuu kanneessaa raawwatame kana mootummaa keessaa gara nama dhuunfaatti dhiibaa akka jiran beekuun danda'amee jira. Dhimmicha irratti Bilxiginnaan Damee Oromiyaa ibsa roobii kaleessaa baase keessatti bu'aan qorannoo ajjechaa kanaa yeroo gabaabaa keessatti kan xumuramuu fi hayni miidhamtoota kan mirkanaa'u ta'uu ibsina jechuun gochaan sun qaama mootummaatiin raawwatamuu isaanii amanee jira. Gabaasaa qindaa'ee Faayizaa Iliyaastuu dubbisa. Koreen rakkoo caasaa mootummaa Bilxiginnaa naannoo Oromiyaa keessatti dhalate qoratuuf ijaarame ajjecha abbootii gadaa Karrayyuu mootummaan akka raawwate mirkaneessuun isaa gabaafamaa ture jira. Dhimmicha irratti Bilxiginnaan Damee Oromiyaa ibsa roobii kaleessaa baase keessatti bu'aan qorannoo ajjechaa kanaa yeroo gabaabaa keessatti kan xumuramuu fi haqni miidhamtootaa kan mirkanaa'u ta'uu ibsina jechuun gochaan sun qaama mootummaatiin raawwatamuu isaa amanee jira. Ta'us yakkasuu kanneessaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame kana mootummaa keessa gara hoggansa dhuunfaatti dhiibaa akka jiran maddeen keenya keessoo sirnichaa irraa beekuun danda'amee jira. Kanas milkeessuuf bu'aa qorannoo kanaa lafarraa harkisuu fi hoggantoota Bilxiginnaa Oromiyaa gara gadii keessaa namoota muraasa irratti maxxansuudhaan gaafatama jalaa of baasuuf obbo Shimallis Abdiisaa fi obbo Fiqaaduu Tasammaa kallattii kaa'uun isaanii odeeffannoon arganne itti dabaluun ibsee jira. Gama biraatiin ammoo himannaa qondaalonni Bilxiginnaa Damee Oromiyaa dhimma saamicha qabeenyaa fi daldala kontiroobaandii irratti wal saaxilaa jiran ragaa gahaan dhimmicha deeggaru hin jiru jechuudhaan bira dabruuf yaalee jira. Ibsi Bilxiginnaa Damee Oromiyaa kun ta'us ibsi kun bu'aa qorannoo koree dhiyeenya ijaarame guutummaatti kan mul'isnee fi akkasuma caasaa dabballoota Bilxiginnaa jeequmsa keessa jiran ittiin tasgabbeessuuf ibsa jal'ifamee baheedhaa jiru kanneen dhimmicha dhiyeenyaan beekane. Haalli kun caasaan mootummaa sadarkaan jiruu fi miseensa akkasuma hoggansa paartii keenyaa keessatti burjaajii uumee jira kan jedhu ibsi Bilxiginnaa Damee Oromiyaa kun bifa kanaan wal saaxiluun dabballoota gaagaama siyaasaa caasaa sirnichaa hoggantootaa fi miseensota sadarkaa hundatti jiran keessatti shakkii fi rifaatuu guddaa uumuu isaa
ibseeti jira. Waldhabdee dabballoonni sirnichaa dhimma faayidaa dhuunfaa fi ijaarsa neetwoorkii faayidaa irratti hundaa'e ta'uu keessa beektonni sirnichaa kan saaxilaa turan yoo ta'u ifatti wal himannaa fi wal saaxiluun kun qajeelfama paartii keenyaa waan hin taaneef akka irraa of qusatan jechuun akeekkachiisa. Ibsi waajjira paartii bilxiginnaa damee oromiyaa irraa ba'e kun sababaa wal dhibdee fi wal shakkii hoggansa paartii bilxiginnaa damee oromiyaa keessatti dhalate kanaan raafamnii fi rifaatuun ammallee akkaan hammaatee babal'ataa akka jiruu fi saamichi lafaa fi daldalli kontiroobaandii dabballoota sirnichaa jalatti raawwatamu dachaadhaan dabalee akka argamu maddeen keenya oromiyaa ibsanii jiran. Uummanni Oromoo ajandaa sobaa bilxiginnaan gadi baafteen burjaaja'uu osoo hin taane qabsoo itti jiru tokkummaan galmaan gahuutu irra jiraataa jaani qeerroon Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork bilbilaan dubbise. Qondaalota olaanoo adda bilisummaa Oromoo hidhaatti hafan saffisaan hiiksifatuuf qabsoon biyya keessaa fi alaan jabaatee itti fufuu qabaas jaanii jiru. Faayizaa Eliyaas. Uummanni Oromoo ajandaa sobaa bilxiginnaan gadi baafteen burjaaja'uu osoo hin taane qabsoo itti jiru tokkummaan galmaan gahuutu irra jiraataa jaanii qeerroowwan Oromiyaa OMN bilbilaan dubbise. Keessumattuu qondaalota olaanoo adda bilisummaa Oromoo hidhaatti hafan saffisaan hiiksifatuuf qabsoon biyya keessaa fi alaan jabaatee itti fufuu qaba kan jaanii qeerroowwan kunneen hidhamtoota hidhaatti hafan mara hiisisuuf qabsoon karaa nagaa shoora guddaa qabaachuu isaa sirna humnaan uummata biyyattii bulchuu barbaadu kanatti agarsiisuu qabna jechuun hubachiisanii jiru. Sirni bilxiginnaa hidhamtoota siyaasaa ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun balleessaa tokko malee hidha irraa muraasa hiikuun isaan walakkaa ol ta'an ammoo hidhaatti hambisuun isaa shira guddaa of keessaa akka qabu Oromoon hubatuu qaba. Sababni isaas kun tooftaa ittiin ummaticha adda qooduuf karoorfamee hojjetamaa jirudha jaanii jiru. Qabsaa'onni gameeyyii fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo kunneen mana hidhaa kana keessatti hambifamuun mariin biyyaalessaa isa qaama hunda hirmaachisa jedhamulleen fudhatamaa dhabsiisa waan ta'eef sirni bilxiginnaa qondaalota jajjaboo kanneen dabalata hidhamtoota siyaasaa mara hiikuun dirqama isaa akka ta'e hubachuu qabaa jaanii qeerroowwan Oromiyaa haala qabatama amma biyya keessa jiruun uummanni Oromoo adda addatti akka wal fa'uuf kaadiroonni fi qondaalonni bilxiginnaa hawaasa keessa bobba'uudhaan odeeffannoo sobaa facaasuun akka uummanni kun wal amantaan hin sochoone taasisaa jiru. Kanaaf fakkeenya guddaan tokko ajjeechaa jumlaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti tibba dabre raawwatameen qaamni mootummaa shaneetu ajjeese jee duula maqaa balleessii hamaa irratti adeemsisuu isaatii jiru. Kanaaf ammoo abbootiin gadaa ajjeefaman kunneen qaama biraatiin yoo ta'e kan miseensota hafan biroo hidhee harkaa qabu eenyudha isa jiru akka qabxii tokkotti keessa deebiin ilaaluun murteessaadha jaane. Kanas ta'ee sani uummannis kana dursee itti dammaqee jira waan ta'eef shira sirni Abiy Ahmad uummata Oromoo cabsuuf qabatee ittiin socho'aa jiru mara dursine itti qophaa'uun harkatti fashaleessuun akkaan barbaachisaa ta'uu irra deebiin dhaamanii jiru qeerroon Oromiyaa. Oduu keenya isa xumuraatiin fiinxaaleeyyiin Amaaraa dhaabbata dhimma Islaamummaa naannoo Amaaraa irratti miidhaa geessisanii ayyaana cuuphaa sababeeffachuun fiinxaaleeyyiin Amaaraa bifa ijaarameen socho'aa turan dhaabbata dhimma Islaamummaa naannoo Amaaraa magaalaa Bahar Daar keessatti argamu diiguuf yaalii taasisuu isaanii raadiyoon Jarmanii kutaa afaan Amaaraa gabaasee jira. Tarkaanfii fiinxaaleeyyiin Amaaraa fudhatan kanaanis dallaan dhaabbata dhimma Islaamummaa naannoo Amaaraa guutumatti diigamuun beekameeti jira. Sirni bilxiginnaa dhimmicha irratti ibsa kenne kan hin qabne yoo ta'u poolisiin naannoo Amaaraa ammoo ayyaanni cuuphaa nagaan xumuramee jira jechuun miidhaa dhaabbata dhimma Islaamummaa kanarra gahe osoo hin dubbatin dabree jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun idilee galgala kanaaf qabanne kana fakkaata. Oduu isinitti himuun isin faana tan turte Annahimaa Umarii gama ogummaa kaameraa fi gulaallee suursagaatiin Tuujii Mahammad nafaana ture. Gama hiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen hafan hordofa.